jiru haala gaariin deemaa jiraachuun dhagahame. Mariin torban dabre kaasee bakka qondaaltonni waraanaa olaanoon gamalmaa irratti argamanitti gaggeeffamaa ture. Ammas itti fufee haala gaariin deemaa jiraachuu maddeen dhimmichatti dhiyeenya qaban mirkaneessanii jiran. Aangoonni mootummaa federaalaas marii kana irratti hirmaachuudhaaf guyyaa dheengaddaa magaalaa guddoo Tanzaaniyaa Daar es Salaam gahanii jiran. Aangoonni kanneenis gorsaa nageenya biyyaalessaa muummicha ministeera Abiy Ahmad kan ta'an ambaasaaddar Redwan Huseenii fi ministeera Geediyoon Ximaatewoos ta'uunis beekameeti jira. Aangoonni kanneen marii kana irratti argamuunis marichi haala gaariin deemaa jiraachuuf agarsiistuu ta'uu keessa beektonni dubbachaa jiran. Aangoonni lameen kanneen marii nagaa waggaa dabree mootummaa federaalaa fi TPLF jitti magaalaa guddittii Saawuz Afrikaa Pretooriyaa gaggeeffame irratti mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaatanii turuun isaanii ni yaadatama. Madda oduu Addis Istaandardi maddeen amanamoo irraa oduu qabatamaa argadheetiin jira jee gabaasa qabatee been akka gabaasetti marii guyyootaaf gaggeeffamaa tureen booda amma gara dhimmoota qabatamoo ta'an irratti dubbachuutti ce'anii jiran jechuun gabaaseeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin ibsa gabaabaa marii kana ilaalchisuun baaseen furmaata siyaasaa karaa nagaa hawwii saba keenyaa fi kabajaa jaallan keenya wareegamanii dhugoomsuudhaaf yoomiyyuu ni dhimmamna jechuu waboon marii nagaa kun akkuma xumurame waan irra gaame inni ibsaa jeeti jira. Waboon ibsa baase kanaan jilli ajaja olaanaa Jaalmarroo Dirribaa fi itti aanaa isaa Gammachuu Abbooyyeetiin durfamu marii nagaatiif Tanzaaniyaatti imaluu mirkaneessuudhaan aangoonni kanneen wayita marii nagaaf Oromiyaa adda waraanaa irraa gara bakka marii itti gaggeeffamuu deeman yeroo isatti beeksisuun barbaachisaa ta'us nagaan dabarsuuf yeroo sanitti hin himamne jechuutti jira. Jilli gaafa Afrikaatti ergama adda Ameerikaa Maayik Hamarsiin durfamu aangawoota olaanaa IGAD Keeniyaa fi Noorwee waliin ta'uun qaamolee lama walitti fiduun marii kanaaf haala mijeessaa fi gaggeessaa akka jiranis beekameeti jira. Marii kanaas yeroo ammaa biyya Awurooppaa biyyi Suudiin itti dabalamuun maricha irratti hirmaachaa akka jirtu maddeen gabaasaniiti jiran. Gama waraana bilisummaa Oromootiin ajajaa waboo Jaalmarroo Dirribaa dabalatee ajajoonni waraanaa olaanoo 5 irratti argamuunis beekameeti jira. Qondaaltota waraanaa kanneen alattis namoonni gama dippiloomaasiin bakka bu'an 2 walumaa galatti namoonni 7 waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan maricha irratti yoo hirmaatan gama mootummaa Itoophiyaatiinis qondaaltota waraanaa buleeyyii dabalatee aangoonni 7 hirmaataa jiraachuun beekamee jira. Aangawoota mootummaa federaalaa Itoophiyaatiin alatti mootummaa naannoo Oromiyaatti irraayis namoonni 2 marii nagaa kana irratti hirmaataa jiraachuun kan ibsame hogguu ta'u maqaan qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa marii kana irratti hirmaachuuf gamas imalanii garuu hanga ammaatti hin ibsamne. Qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa lamaan amma marii nagaa kana maqama walii galtee nagaa waggaa tokkoon dura mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti Afrikaa kibbaa Pretooriyaatti mallatteeffamuun waraana Tigraayitti waggaa 2 ture dhaabsise irratti gama mootummaa federaalaatiin gahee baachuutiin muuxannoo kanneen qaban ta'us maddeen gabaasanii jiran. Marii marsaa tokkoffaa mootummaa fi waboo jidduutti ji'a 6 dura achuma Tanzaaniyaa odoola Zanzibaaritti gaggeeffame irratti biyyoota amma gahee jaarsummaa taphataa jiran keessa Ameerikaan sadarkaa ammaa kanaan hirmaannaa olaanaa taasisaa akka hin turre kan himame waggaa ta'u amma garuu Ameerikaan dhimma marii araaraa kana cimsitee itti deemaa akka jirtu gabaafameeti jira. Mariin ammaa kun haala amma itti jiru yoo itti fufe yeroo dhiyoo keessatti waliigalteen mallatteeffamuu akka danda'ullee maddeen itti dhiyeenya qaban gabaasaati jiran. Dhimmoota marii hanga ammaatti ka'aa jiran keessaa gama mootummaa federaalaatiin waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo akka hiikkatuu fi kaambiitti akka galu akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo erga kaambii galeen booda leenjii fudhatee kan raayyaa ittisa biyyaa seenuu barbaadu akka seenu kan poolisii federaalaa seenuu barbaades akka seenuu fi kan poolisii Oromiyaa seenuu barbaades akka seenu fedhii isaatiin akka seenuu danda'u fi kan jireenya idileetti deebi'uu barbaadus yaadni gama qondaaltota mootummaa federaalaatiin kan ka'e hoggaa ta'u gama waraana bilisummaa Oromootiin ammoo waboon ammaa hidhannoo osoo hin hiikkatin waliigalteen dhukaasa dhaabuu bakkuma jirutti akka ta'u akkasumas osoo mariin nageenyaa gaggeeffamaa jiru lolli waraanni mootummaa gaggeessaa jiru hatattamaan haal duree tokko malee akka dhaabbatuu fi mootummaan ce'umsaa Oromiyaa akka dhaabbatu ijjannoo qaban ibsaa akka jiran maddeen dhimmichatti dhiyeenya qaban ibsaatti jiran. Waraanni bilisummaa Oromootti dabaluunis mariin paartilee siyaasaa Oromoo hirmaachisee akka gaggeeffamu gaafii dhiyeessaa jiraachuunis beekameeti jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad sochii hidhannoo gamanaa gaggeeffamu mootummaa injifachuun hin danda'amu jechuun walgahii paarlaamaa biyyattii har'a ganama gaggeeffame irratti dubbatanii jiran. Manni marii bakka bu'oota uummataa yaa'ii isaa idilee 4ffaa bara hojii 3ffaa har'a sadaasa 14 ganamaa bakka muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad argamanitti gaggeesseeti jira. Walgahii kana irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad gaaffii miseensota mana marii irraa kaaniif deebisaa kennaati turan. Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa dhimmoota rakkoo nageenya naannolee Oromiyaa fi Amaaraa iddoowwan falmisiisoo naannolee Amaaraa fi Tigraay jidduutti argaman kufaatii sirna barnoota biyyattii fayyaa keessattuu weerara busaa fi koleeraa akkasumas kanneen biraa irratti xiyyeeffachuun gaafilee hedduu dhiyeessaniiti jiran. Miseensi mana marii obbo Abduu Hassan gaafii muummicha ministeera Abiy Ahmadiif dhiyeessaniin waraana naannoo Tigraayitti waggoota 2 erga gaggeeffame booda lubbuu lammiilee 60 galaafate booda waliigaltee adda bilisummaa uummata Tigraay waliin Afrikaa kibbaa magaalaa Pretooriyaatti mallattaa'e akka muuxannoo gaariitti kaasuudhaan rakkoo nageenyaa yeroo ammaa kana naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti deemaa jiru furuuf maaltu hojjetamaa jira jechuudhaan gaafii muummicha ministeera Itoophiyaatiif kaasanii jiran. Kana malees miseensonni mana marichaa kanneen biroo gaafilee adda addaa kaasanii kan jiran hoggaa ta'u isaan keessaa kanneen ijoon mootummaan haasawaa jibbinsaa babal'achaa jiran irratti kutannoo seeraa kabachiisuuf qabu hammame lammiileen hedduu du'aa fi qe'ee isaan irraa buqqa'aa jiru hedduun hidhamanii adeemsi seeraa harkifataa jira haala kanaaf furmaanni maali jechuun gaaffii muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadiif dhiyeessanii jiran. Akkasumas dhimma hiree barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa hin dabarree fi
qulqullina barnootaaf mirkaneessaa qabxii barattootaaf hojjechuuf hojii akka mootummaatti hojjetamaa jiru irratti gaafatamaniiti jiran. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmedis gaafilee miseensota mana marii irraa kaniif deebii hoggaa kanan gaafii dhimma walitti bu'iinsa Oromiyaa fi Amaaraa keessatti mul'atan ilaalchisee deebii hoggaa kanan walitti bu'iinsa kanneen lubbuu namootaa kan galaafatanii fi deemsa keenyaas kan gufachiisanidha jedhan. Fedhiin keenya yeroo hunda nagaa waggaa ta'u waggoota 5 dabran keessatti hanga ammatti fedhii fi kaayyoo keenyaan waraanni hin geggeeffamne jedhan. Namoonni kaan mootummaa kana ji'a 3 keessatti garagalchina jedhanii hoggaa nuti dhaadatan kaan ammoo ji'a 2 qofaatu nugaa jechuun nuti dhaadatanii jedhan. Hoggas nuti bakka teenyutti duumannaa jenneeti ofirraa ittisna malee haleeluuf tarkaanfannee hin beenu jedhan. Uummanni Amaaraa fi Oromoo jaalatanis jibbanis filannoo nagaan jiraachuuf qaban tokko qofa kan jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed uummata obboleeyyan ta'uu isaanii beekanii kabajaa waliin jiraachuu qofaadha jedhan filannoon isaan qaban. Filannoon kana ala jiru nagaa fiduu saboonni birootis akkasuma karaa nagaatiin ala filannoon jiru faayidaa hin qabu jechuun dubbatan. Sochii hidhannoo geggeeffamaa jiran irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed deebii hoggaa kanan sochiiwwan hidhannoo yeroo ammaa kana gamaa gamanaa geggeeffamanii mootummaa injifachuun ulfaataadha. Waraana qabbanaa yookaan koolduwar booda hidhattoonni mootummaa injifatanii jiran qaamoleen Itoophiyaa keessa karaa kanaan qabsaanis seenaa kana beekuudha qaban garaagarummaa humnaatu jira. Rasaasni doolaaraan bitamaa doolaaraan wal ajjeesuu irraa yaadaan wal morkachuu wayya jechuunis dubbatan. Iddoowwan wal falmisiisaa naannolee Amaaraa fi Tigraay jidduu jiru ilaalchisee gaafii keeffamoo hogguu deebisan nuti rakkoo jiru adda baasnee adeemsa furmaata rakkoo kanaa ifa goonee jira. Mootummaa Itoophiyaa naannolee Amaaraa fi Tigraay nageenya akka buuf dhimmi kun murtoo uummataatiin yoo furame wayya jeetii amanaa jaani. Kanaanis mootummaa naannolee lamaan mariisee irratti hojjechaa jira garuu qaamni yaada furmaataa qabu kabiraa jiraannaan yaada furmaataa fudhachuuf qophiidha jechuun dubbatan muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhimma kufaatii sirna barnoota biyyattii irratti gaafii keef hoggaa deebisan jijjiiramaan booda dhimmoota torba irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa ture. Isaanis kaarikulamii jijjiiruu, ga'umsa barsiisotaa ijaaruu, sirna bulchiinsa barnootaa jijjiiruu, bu'uuraalee misoomaa babal'isuu, sirna qormaataa fooyyessuu, sirna nyaataa barattoota eeguu fi qulqullina barnootaa olaanaa irratti hojjechuudha jedhan. Qabxiin barattootaa gadi bu'uudhaan wal qabatee gorsi ani qabu ijoolleen teenya qormaata bara jireenyaan kufuurraa qormaata bara tokkootiin kufuuyya jechuun dubbatan. Ijoolleen amma kufanii hafan jechuudha miti barnoota ogummaa barachuu danda'an sirni barnoota keenya barattoota 600 barnoota ogummaatiin keessummeessuu qabna digirii argachuu dhabuun baduu jechuu miti jechuun dubbatan. Gaafilee dhimma fayyaa weerara busaa fi koleeraa irratti kaniif deebii hoggaa laatan ammoo weerarri kun dursee kan tilmaamamedha. Inistitiyuutii fayyaa hawaasaas dursee kakkichisuu yaalee ture. Kunis keemikaalota gobaraa fi qoricha biyya alaatii galfame raabsuuf yaaliin taasifameeti ture. Miidhaan dhaqqabee jiraatus hojiin hojjetamaa jirus akkasuma guddaadha jechuun dubbatan muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed hogguu deebisan. Oromiyaa godina Harargee Aanaa Ciroo keessatti dargaggoota waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jechuudhaan hidhaa jiraachuun dhagameeti jira. Yeroo mariin araaraa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti marsaa lammaffaaf biyya Tanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti geggeeffamaa jiru kanatti mootummaan loltoota isaa biyya keessa facaasuun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin yakkuudhaan uummata nagaa ajjeesaa hidhaa dararaa jiraachuu jiraattonni godina Harargee magaalaa Ciroo irraa BBC dubbisee himaniiti jiran. Oromiyaa godina Harargee Aanaa Ciroo Araddaa Sheek Adam keessatti kaadiroonni fi hidhattoonni waraana mootummaa kanneen waliin ta'uudhaan hawaasa nagaa hidhatti funaanaa jiraachuu jiraattonni BBC kan himan hoggaa ta'u sadaasa 11 bara 2023 namoota maqaan isaanii Aishaa Hamza, Halima Aliyyi, Aishaa Adam, Shaaroo Adam, Faamiyaa Abrahaamii fi Anifaa Sanjaman qabanii hidhuu jiraattonni kanneen himaniiti jiran. Namoonni jaallattoota mootummaatiin hidhamanii raarfamaa jiran kanneen hojii dhuunfaa isaanii irratti bobba'uun ofii fi maatii isaanii kan jiraachisanii fi tuttuqaa siyaasaa kan hin qabne ta'uu kan himan jiraattonni waraana bilisummaa Oromoo deeggartan maqaa joo yakkamanii balleessaa tokko malee yeroo ammaa maneedhaa keessatti daramaa jiraachuudha himan. Oduma wal qabateen kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin yeroo mariin nagaa adeemsifamaa jirutti waraanni mootummaa dararaaf rakkoo jajjabaa uummata nagaa irratti raawwachaa kan jiru hoggaa ta'u ajjechaa godinicha keessatti geggeeffamaa jiru sirnichi nagaa waaraa jedhame kan irraa fedhii dhugaa akka hin qabne mul'isa jedhan jiraattonni BBCtti naannicha irraa yaada kennatan dararaa fi hiraarsaa loltoonni mootummaa hawaasa nagaa irratti raawwachaa jiraniin jiruu fi jireenya kan itti hadhaa'e uummanni aanaa gumii Ildalloo gandoota hedduu keessaa fi qabeenyaa fi qe'ee isaanii gadi dhiisanii buqqa'aa jiraachuu jiraattonni BBC dubbisee himaniiti jiran. Daldaltoonni jimaa karaa alergii oomisha jimaa adeemsa to'annoo jabaa ta'e keessa dabruun dirqama akka ta'e gabaafameeti jira. Adeemsa to'annoo fooyyessuu fi galii alergii guddisuudhaaf yaalii taasifamu keessatti daldaltoonni oomisha jimaa Itoophiyaa alergan adeemsa galmee cimaa keessa akka dabran ajajni kennamee jiraachuu maddeen gabaasanii jiran. Kunis mootummaa waliigalteen dirqama gochuu kan dabalatu hoggaa ta'u kunis konkolaattota geejjibaa hordoftuu GPS qabuun fayyadamuun geejjiba jimaa to'achuuf kan dirqiisu akka ta'e beekameeti jira. Ministeerri daldalaa Itoophiyaa dhiyeenya kana dhaabbilee daldalaa alergii jimaa irratti hirmaataniif ulaagaalee haaraa yookaan adeemsa hayyama haaraa hojiirra oolchuuf hoggaa ta'u xalayaan qabiyyee ulaagaalee kana ibsu torban dabre mootummaa naannolee 8 fi bulchiinsa magaalaa 2 ergameeti jira. Konkolaataa hordoffii GPS qabu qabaachuu malees alergitoonni haaraan galmaa'uuf waggaatti xiqqaate